nama nusi miliyoona takka ol guddate kan ta'an lagatti guuranii fixuu ni danda'ama. Bilbila guyyaa 3 fi dhaamsan hamma fixanitti sanbooda namni dhaabbatee dubbatu hin jiru. Gaafa darbes namni afaan banuu hin jiru. Gaafa darbes dhumeetuma gaafa darbes namni dubbatu hin jiru. Wallorratti kanatu ta'ame. Kanatu ta'amaa jira. Eega kaleessa ganamaatii dawwee eega kaleessa ganamaatii konkolaataan meeqa karaa kamiseetiin gadi sheene konkolaataan meeqa loltoota Affariitii fi Makkalaakayaa guurratee kumaatamaan dhufanii dawwee itti sheenan. Ganda bira gaan hunda ilma dhiiraa fuula duratti argan hunda numa ajjeesan. Ajjeesanii namni biraa as garagalee janaazaa kaafatuu hin danda'u. Jaarsoleen miila jala kufte janaazaan nu jala nama du'e kaafatuun dhabuun nu biratti du'a sadaffaa afuraffaadha. Nama du'e kaafannaa. Namoota du'e san gaafatuu namni dhuftan isaanii waliin jirtanii beeknaa sin ajjeefnaa jedhanii irraa ari'an. Dhaggeeffadha. Waan walitti himnu keessa wanni walloon ta'uu jiru anaas ni himu amma. Gandoota keessumaa keessaa dawwee irratti gandoota uranee salaamaa jedhaman. Gandoota baadiyyaa gooxota baadiyyaadhaa magaalaa Booraa jalatti bulan. Booraa irraa qabee yookiin naannoo Affarii irraa daangaa Affarii haroo irraa qabee waraanaan guutameera. Waraanni guute suni ammaan dura waraana kan biyyoonni dhufee garee tokko loluudhaaf dhufee bakka ta'e qubatee deemee garee san lola. Amma akkasii miti. Jalqabuma madfii fi taankiin dha'uu jalqaban. Bakka kana addi bilisummaa Oromoo ni jira jedhamee yaadama. Addi bilisummaa Oromoodhaa kana addi bilisummaa Oromoo loluudhaaf ganda Oromoo takka takkaan sheenanii dhiira hunda ajjeesanii kaambii godhatanii irra taa'anii namni takka akka achi sheenne dhorkuutu addi bilisummaa Oromoo loluudha. Abbaan kana goosisaa jiru nuhuma keessa jira naqarsi. Nuhuma keessa jira waliin sobnu warra kaleessa warri kalee aangoo irraa buufamillee duutahee aangoo isaatiif jenna warra aangoollee qaban jedhamee yaadamne xiqqinuma adda addaa qawwame faa kennanii fi wahuma adda addaa maqaa ummata keessatti ati abalu jedhamtaa bar jedhanii maqaa ol qabanii siniif galee waan akkasii warra godhantu har'a hulaa deemee ilmaan Oromoo fichisiisaa jira. Gandoota hamma amma nagahetti gandoota ciisa girjoon tullama gaangahaa sanqallee salaamaa fi harooretti kataaro dabagalo akkanuma uraneen tullama sadachaa fi uranee jedhama hijiraa gandoota kana asirra hanga rasaa fi dhakaakkee jedhanii kuni gabaabamatti gandooteen kuni hundi waraanaan guutameera. Siniif galee waraanaan guutameera kaleessarraa qabamee eega mootummaan ilma dhiiraa guutuu cafaquu jalqabee gandooteen kuni gandoota walloo keessatti yookiin akka dawweettis ta'e akka wallootti bakkoolee ummati isaadhaa hidhannoo qaba jedhamee yaaddatudha. Hidhannoo kilaashiitti beekamaadha. Akka gabareen tokko mana ilmaanii waliin qaba jechuudha. Caba walloodhaa gochuuf akka godhan wanni kuni beekamaadha. Bakka kanatti wanni godhamaa jiru fakkeenyaaf amata 5 har'aa yookiin 10 har'aati amata 5 har'aasiya. Yeroo takkatti masaraa galmeeffadha jedhamnaan nama 500tu galmeesse. Gandoota maqaa dheetana walakkaadha. Kan yeroo darbee sanii ol ta'a. Kan abboota irraa dhaale kan duruma waraqaa qabuu fi kan barreessuun barbaanne hedduu jira. Kana jechuun uummanni guutumaa guutuutti hidhataadha jechuudha. Uummatatu hidhataadha. Uummata hidhate sanirraa qawwee fuudhuudhaan inni amma saamuu jiru kuni abaawoon ammaan dura sanuma ture bakkuma hunda bosona asiin sheenee asiin bahee dhaqxee akkaataatti jeeftuun atis danda'e innis jeesee suni garee biraa loluudha. Sinitti galee garuu amma kan godhamaa jiru gandoolee maqaa dha'e kuni gandinani maqaa dha'e kuni gandoota hidhannoo qaban jedhamee itti yaadamee hidhannoo hiikkachiisuuf dhiira isaanii fixu akkuma Fir'aawun nu godhe jechuudha. Akkuma Fir'aawun uummata musliimaa Muusaadhaa godhe Bani Israa'el godhe achi keessaa nabiyyiin natti baha jedhee akkasumatu godhamuura malee garee tokko barbaaduu miti. Ganda abaluu fa'aati ilaa dhaggeeffadha. Warra nu keessa jiru warra nu keessaa maqaa argatee gadi bahe maqaa waan sen ajaa'ibu gaafa kaanis maqama yoo jinnii nu dhufee biyya kana busha tahe maqama godhatuutti haajaan. Gaafa abaawoonis ol bahee abbaan dura dhaqee akkuma jaalmarroon jedhee abbaan dura dhaqee afaan si kaahee nuti bar biyya keenya akkana jirra jedhu isaanuma. Gaafa kaanis gaafa waraanni Itoophiyaadhaa deebi'ee jedhamuun beekame bilchiginnoota kalee biiroo arihamanii miti isaa suni bilchiginnaa jedhaman. Warruma uummata fakkaatee uummati kabaja qabuuf maqaan isaa abaluu ilma abaluu jedhamee uummata duratti beekamutu har'a garagalee uummatuma ofii fixuu jira.
ummatuma ofii quba qabna namoonni karaa Warrana Salaamaatiin kaleessa sanqallee irratti karaa Haroorettiidha karaa Kataaroo dhufanii kuni ganda abaluu fa'aati kuni ganda shaneeti kuni shaneen asii hidiyeeme ilmi abaluu asii diyeeme jedhanii abbaan gandatti ilma dhiiraa ficcisiisan namoonni dhibbaan lakkaaman amma harkaan qabamanii gabareen midhaan tumatuu fi midhaan muratuutti jiru guurramee jiru rashanameeraa jira hin beeknu amma dhugaan lafa jiru kana wanni walloon keessa jiru kana garuu anumatu sinumatti peejiitti asitti haasa'ee asuma warrunti walloo haasa'ee dhiisa malee addunyaanis qubanuun qabu bakka biraatti barataa abaluu jedhama dhaggeeffadha miidiyaalee gurguddoo halkan guyyaa waa'ee addunyaa dubbattu keessaa kan Oromoodha barataa abaluu jedhama bara hammanaa dhalate bara hammanaa guddate haadhi isaa magaala abbaan isaa reedi isaa maaliidha akkasitti akka takkaan dubbatameef nama tokkotu hidhaa keessaa baafame yookiin ajjeefame yookiin hoo akka malletti du'e ajjeefame ahamishee ajjeefame dhaggeeffadhe ilmi namaa rakkasa jechuun jiru jumlaan gaafa duunuu wallorra nami ajjeefame jedhamuun hin danda'amu nami haasa'u hin jiru nami ajjeefame nami lama sadi ajjeefame huwanni haasa'amuu danda'amu hin jiru jechuudha unkaan kan garuu profaayiliin nama sanii godhatame nama tokkotu du'e jechuudha nama tokkotu qaamii mootummaa ajjeese nama tokko kanaafi addunyaan guutuun haasofti siniif gale nuhi biratti jumlaan gaafa duunu nami dubbatu hin jiru garuu waanin hubadhe gurguddoo keessa walloon Oromoonni walloodha carraa mataa isaanii faayidamanii carraa mataa isaanii fursaa fuula dura dhufu keessatti carraa fuula dura dhufu kamuu keessatti of tahuun alatti wanni biraa wanni si baasu akka hin jirre waan hin argin qaba ofii mala ofii ammaaf du'a oolchuudhaaf mala mataa kakkeetii har'a wanni addaan nu baasu jiru waan hedduutu jira waan addaan nu baasu jiru yoo xiqqaate osoo akka naannoo tokko osoo akka mee gantootuma bulchiginnaa kanallee haa jedhuuti siniif galee osoo akka tokkotti kan jiraannu ta'e har'a alal aqalli ummanni kiyya akkana ta'e jedha wanbarii isaatii jecha har'a immoo kan si bushu warra bahar daarii kan ati himattu immoo warra Oromiyaati jari lachuu si quban qabu inni ati fira kiyya jettu si quban qabu inni ati diina kiyya jettu dhokatee sijjeesaa jira addunyaarraa dhokatee sijjeesaa jira milishoota affariidhaa kaleessa abbaa baluufaa balu tajjeessa abbaa baluufaa harka bahanna jettee wal guurtee dhuftetu taankii makkalaakaarra rarra'ee dhufee har'a Warrana Salaamaa irratti caffaraa jira kana jechuun warri Warrana Salaamaa affariin maal akka isaanii qabdu ni beekan takkaan beekan warra halkan warra kaleessa gaashin nama jeeftee bante halkan dukkanaa deemee ibidda kanatti wursee ibidda bobahaa jedhan agartanii ibidda cilee akkana wursee gala fi fenadhoo fi dubartii addaan baasee ofirraa ajjeessu ture warra akkasiitu jiraachi ni beekti har'a harka bahannaan har'a gahe inni mootummaadha jedhee harka kennataa yookiin mootummaa taankii lolu jedheeti kilaashin lolu jedheeti harka kennataa kan sijjeessu immoo kan harka bahatamtu immoo nama bara 20 har'aa dura du'e nama maalii du'e waan akkasiiti jechuudha gabaabamatti wanni walloon keessa jiru kana magaalaatti maaltu tahamaa jira zarafamuun itti fufee jira zarafni faannoodha kamisee fi qalloo bichaarratti hin dhaabbanne yookiin gandoota Oromoo irratti hin dhaabbanne dasee illee qaqqabeera kombolshi iyyuu jira warra juuntaatti isin ollaa keessan juuntaa ture miishii asin dhabamu jedhanii dhufanii warqina dhoomana hatan jira namoonni jumlaan ajjeefama Muhammad Said yookiin muftii jedhamuun kan beekame namtichi Seedaliin yookiin namtichi farmaasii dalagu namoota gara nama shanii waliin moo nama afur isaa waliin afur bakka tokkotti kan ajjeefaman baatee deemee osoo deebi'uu makiinaarraa buufamanii makiinaan isaan ittiin deemuu turan illee ambulaansiidha nama yaaluu turan natti fakkaata yookiin namtichi wajjin jiru inni kun waan nama yaalaa ta'eefuu yookiin nama farmaasii gurguru ta'eefuu osoo deebi'anii gaafa lolli harbuu irratti karaa garri karaa orgobbaa waataa ol dhufte faannoon makiina marraa buusee achumatti gajaraan waan meeqan qixqix godhee ajjeesee wanbarii wanni jalatti dildilii jalatti haramanii namni dhaqee janaazaa kaafatu dhabamee bultii 5 booda maanguddummaan meeqa ergamnaan maanguddummaa sanillee yoo qalamuu feetan malee makiinaatti dhuftanii deebi'a jedhanii ni arihanii warri harbuu sanii nurraa kaasaa janaazaa qarbaa malee nuti ajaa'ee jennaan janaazaan isaanii kaafamee shee waliin kaleessa qarbamee jira kana nami haasa'u hin jiru kana addunyaan takkallee nu quban qabu iyyines footoo isaaniis gruuppii fi feesbuuk irrattis facaafne namni gatiin baasu wanni walloodha gatii warra miidiyaatiifis gatiin baasu warra yuutuubiitiifis gatiin baasu kana ofirra beeka kana beeka kanaafuu wanni ati dandeessu tokkoof tokko jechuudha kaayibbuun gaafa luka ol garagaleessi caniinu akka du'u beekeera dhiita tokkoon
هاتو ملي ركوبها الكسة هري بس أو سر رئيسات كندو دو أتقى دو أمتي لا دو أنقبنو كسان دو أكايبو سندو قبنا أجا كستي والنبي كوك أبنو أمالي والنبي كوك أبنو نمو تحرى غندكم كان بلو فآتلا كيا سريان قد ما لو كيسا كان دوئے كان ورا أما شاني كيسا جرو غندتم بدو قبدي غندتم بدو قبدي المانا براساتي في المانا شما ساتي كانت جرو برو يوني لولا يوني أسلو في إنكي بلاوان النجده نهينو غنانيرا فتاشي جده ورّي وجين ديمو جرو هرّا ورّا فان كين هاسو ورّا يودو برو واني تقرق هي ورّا أرومو فتو رفتتني مالي جته جدو أجولا سنف قلي أرومو ولا جيفتو أرومو hayyunti warri harna majjeesu jiru kunis bursu aangomatti itti kennama borus ummatuma dura dhab isaanii maani fedhan awwala abbaan dhufee saffi duraarra dhaabbatee mikroofooniin iyyuu isaanii warra har'a nama ajjeesaa jiru qabatamaan nama har'a oromoon akka saadhaa qawween irraa hiikamtee rashanamtu inni kun yeeshuma tahaaf inni kun abbeeraa tahaaf ilma isaatiin dheengaddaa baluu wata waraana ajjeesu ture jedhee abbaan dura deemee agarsiisu jiru nama afaan oromoo haasa'uudha waan si ajaa'ibu nama aangoo biiroo irraa illee ari'amee miti namu makkanu matti ati goota keenya ati maali da jedhani ni gooba nama goota godhani giddumaan goota godhani ummata dura dhaabani gaafa ni waa balleessu sodaadhaaf nami waan isaa dubbatun jiru boru najjeefti jedha gaafa guyyaan darbe guyyaan kun bara duu ji'a tokko fuute hiti kaleessa darbe ture gaafa sana duus akkanaa gadi baasanii qat godhanii mataadhaani abalu nama goota keenya ajjeeftanii oromoon oromoo ajjeeftu oromoon maalii jettu oromoo yoo nama hidhan waan maltiidha waan adda bilisummaa oromoo kaleessa dalaga keessa namoota isaan ajjeesee dhaggeeffadhaa inni fedhe haa jibbu waan kanaan jedha namoota isaan ajjeesee gatii dhiiga isaanii qawwee shallamamee faadha tumanii gadhiisan qawwee irraa fuudhanii bas tumanii qawwee irraa fuudhanii gadhiisan bilchiginnaan na ajajee ani dhiiga keessanii nan ajjeesinaa jedhaan tumanii kana booda qotadhu nyaadhu jedhaniiniiti qawwee irraa fuudhanii gadhiisan wal gurmeessanii shaneen qawwee nurraa guurratu jirti jedhanii maqaa balleessan akka waan shaneen qawween fudhatuuf qabdee isaan shaneen nama aanaa tokkorratti qawwee 400 hanga 500 namatti hiite dheengadduun kan bakka feete hafuutu siniif galee akhiit isuma biiroo jaraatiif fuute itti hiite uma fedhaa ta'u walaakin dhaba qawween qabdu jechuuf hin deema inni qawween irraa hiikame jedhu osoo akkuma har'a warri bilchiginnaa godhu kana isa godhanii raatanii qawweedhaaf hin boo'u ture har'a irra guddeessi namni qabame har'a qabame yeroo deemu qawwee irraa fuudhan ta'a jechuun gaafatamuu nafeera ni deebi'amoo ni ajjeefama ni rashanamoo ni ajjeefama jedhamu jira jechuudha nama TV irratti bahee dhaggeeffadha buquutti haada akkana qabanii oofan jedha Maamma Said maal balleesse TV irra bahee dhufi keessan toleera qalamuu turre cinqamuu turre TV Tigraay irra jedha dogongora san jechuun isaa beekneera himneerraaf ammoo gaafa lolli kaarra qoruu jiru himneef Maamma Saidiif waan haasofte kana lolli duuba deebinaan bilchiginnaan si ajjeefti jedhe Maamma Said asi buuteen jiru amma mana isaati manuma isaa taa'eetuma mana nyaataa qaba manuma nyaataa isaa taa'ee eegee jira achuma taa'ee fooqum san jala taa'ee eegeetuma buquu akkanatti haadaan qabanii harkisanii makiinaa kursiisanii jedha dhaggeeffadha asi jiraan isaan beekamu du'a nadhoo gamta dhootu dhiiraatii duuchi deemte akkuma warra kaanii doote akkuma warra baadiyyaa sana inni kun har'an dubbatamu abbaan Maamma Said akkana godhee abalu kana godhee baadiyyaa keessa deemee abalu laayeshuma taatiif ishiin bosona jirtu ishiin tun soddaa taatiif osoo ganda kana dhufee bakki inni irraa nyaatu asuma osoo akkana jedhe jettee har'a rashansiisuu jirtu tuni maqaan ishiin dhaamu boru dawwe matti haftee yoo ishiin waa tokko taate maal jedhan oromoo jeeftu oromoo akkas gootu oromoo maalii jettu akkas kan jedhamu jechuudha oromoon gaafa aangootti ol bahe yookiin gaafa mirga ofirraa lolu argate ciisee kadhatuu qaba isaan siniif gale warra kaleessa ati kana nu godhuu turte jedhanii eeshuma isaatii fi fira saalfatanii nama kaleessa anat ajjeese gaafa lola sanii abalu anat ajjeese jedhee abaawoo ajjeese jedhee qawwee lukalamnii fudhate shallamame qawwee qaburratti tumanii qawwee masan irraa fuudhanii kana booda qotadhu nyaaddu jaaniiniiti mootummaa jabaaf godhanii nama dhiifama namaa godhu gadhiisan har'an qabaana gadhiisa abbaan jedhu jiru warra sanii abbaan nama rashansiisu jiru waasi ajaa'ibu namoota san maaliif ajjeefamuu dhabanii san jennu kana maaliif yoo xiqqaate adaba hin dhumnetti godhamuu dhabisa jennu kana laa oromoon qawwee namarraa hiikuu jirti
warra jille batteetti mata dureedhaan nuti janaazaa keenya irraa dabarti malee juuntaan asiin hin dabartu shani matana fitna maalli matana fitna jedhee gandumatti nama rashanuu jammare qawween irraa fuudhamee yookiin moonni jedheenaan Oromoo irra maalloo jettu jedhanii dachi balleessuu jammara nama shortii memorii Abiyyi Ahmad nuun jedhe san dhugama takkasi waan kaleessa darbe har'a irraa fan jagnoonni har'a dhuman kuni jagnoonni kaleessa dhuman kan dheengadda dhuman kan gaafa lolli kuni deemu dheengadda janaazaa nama tokko gashuu jecha nami meeqa dhume kan gariin amma asi buuteen isaan beekamne isaan kun zibalarraa yookiin qoshaasharraa kalqamani nama miti isaan kun nama miti mee isa ani waraana jedhee lolu jirutti dhiisaadha inni mana ofiitti abalu soddaasii taha abalu ganaa midhaa sihirraa nyaataaf har'a mana tokko qawween sadii abbaa fi ilmi walirra ajjeefamuu jiran inni kun ilma namaati miti kana walloon hanga dhumaa indarba guyyaan kun ammas indarba kara biraatiinis inuma dhufanne dubbiin hedduudha Abiyyi Ahmad mootummaan utaa jettanii hin eegina instituutiin gamtaa Awurooppaadhaa kan waa'ee seeraa maal jedhe Abiyyi Ahmad kijibni kaleessa kijibee addunyaa hunda goyyomsee noobelii fudhate ammallee itti fufuu jira jedhe ammallee afaaniin waa'ee marii biyyaalessaatiin godha jechaati ummata nagahaa irratti dirooniidhaan ajjechaa uumaa jira jedha addunyaan quba qaba Abiyyi Ahmad maal akka ta'e kuni akka gamtaa Awurooppaa fi akka addunyaatti yuunivarsiitii waa'ee seeraati waan jabaadha Abiyyi Ahmad lan walam jedhela ammallee borullee nagaa fuudhuu hin danda'u mootummaa seeraan alaati mootummaa mata'uun isaa seeraan alaa yaani mircaa kamii filannoo kam godheeti mootummaatti ol bahe Itoophiyaa kam keessatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa bakka muraasa filannoon kan itti godhame Tigraay guutuutti filannoo namisa filate hin jiru Somaalee fi Affaar keessatti lola waggaan filannoo sanitti lola uumeetuma lola saniif dhaabbatee reedachumaan dhiise warra Finfinnee keessatti haa jedhee isa fedhe kara Booranaa Gujiimoo Booranaa kanatti filannoo dungeen guyyaa sadiitti kaardiin irraa gurrame uummatarraa kalaas moohateera badhaadhinni moohateera ti'iisa sinuumas sinii filaa jedhameen siniif galee wanni kanaatiin jechuun Abiyyi Ahmad kan mootummaatti ol bahe mootummaadha kan ofiin jedhu kanaafuu mootummaa seeraan ala namichi waan kana jedhe eenyu akka ta'e hubadhaala namicha yuunivarsiitii addunyaadhaa yookiin kan Awurooppaatii fi kan pirezidaantii dhaaba kana Abiyyi Ahmad mootummaa seeraan alaati afaaniin waa'ee nageenyaa nutti haasa'aati ummata nagaa irratti dirooniidhaan bobbahaa jira warri kan duubatti deebi'uu yaallaan moohadda jedhee labsee ammallee dhumaatii biraatiif uumaa jira kanaafuu har'as borus mootummaa ta'uu hin dandeenyedha jedhee jala mureetti himeera kuni waan gaarii tokko kuni waan mishaa tokko jechuudha Abiyyi Ahmad akkanatti qullaa surrii irraa baasanii isa qullaa addunyaatti agarsiisaa jiran siniif galee ummanni Oromoodha ammas rakkoon keenya Oromoo walloo rakkoon keenya kan takka lama jennee hin dhumne ammas sanuma lolli ammas dhufaatuma jira bara amma har'a kan cifraa qabataniitu jiru fagoon deeme bar jarri dasee irraa taakuu lama jirani ummanni gurguddaan akka magaalaa dasee maalii dasee fi kombolchaa laallibalaa beela'ee jedhamnee ni yennaan kan duuba deebi'an beela ummata saniitu duuba isaan deebise magaalota gurguddaa gadhiifnee beelaaf yoo ta'e haa gadhiisu laallibalaa yeroo inni gadhiise yeroo masaan bakka xiyyaaraadhaa tottoshatee namtichi dirooniin dha'uu jalqabe waan haqiiqa waan siniif hin himamin waan ummataaf hin himamin keessa gaafa inni laallibalaa bakka xiyyaaraa laallibalaa faayidamee maqaa nagaa wanta geessuutiin ture eegga dura xiyyaaraan dha'uu jalqabame deebi'anii laallibalaa irraa fuudhan waraanni hangas gahu Abiyyi Ahmad akkasitti dhaadu guyyaanuma 5 keessatti bakka barbaadan deebi'anii irraa fuudhuu jechuun yoo barbaadan borus ganaa dhufanii jechuudha walaakin Tigree irraa wanni hubanne yaaddoon ummataa warri har'a daseetti zarafamuu jiru qalamuu jiru maal jechuu jiru kaleessa biyya keessan ofii of bushaa jedhanii ummata dhugama gariin zarafamee waan meeqa ofii wal zarafe ummati guddeessi dhugaa walitti himna dhaabbilee mootummaadhaa zarafteetti jechuu bakka hedduudhaa dhageenya nu irratti kamiseetti hin hatamne laakiin dhaabbilee mootummaadhaa akka makiinaa mootummaa akka waa'ee mootummaa meeshaalee hospitaalaa fudhataniiranii sun immoo maal keessa wal qabateeti nu hin hojjeesaa jira nu hin sittiin akka mandaadhaa sun mootummaatu wal lolaa jira mootummaanis duma qalee dhaqe gaafa maqalee dhaqe
bilbila kan warra irdaataatillee buqqisee deeme. نفس الشيء تزارف جرامي خلا كامتانان مقالة قافة ديمو كان أبتا موتوما الدنيا دا بالبلا راداري ساني سانتوها سان قوبا بوك فتاي ديم دركتي بوك سيديم حنا يو كان جرام تو إنني ساتولا لكن أك أمتاتي قدس أمتي أوفي ولاتي أغاجر تو ولتهمنا دسين كومبولشي فانو ولاتي شعرو بتر مالكته أورمو ولو نبي تنجريات ورقزه اللي كولي راقب ولتي أوريه أورغبانس تي أورمو أوفيه والحتى قدس إسان نجاه إيجو تنجران بوليسي لفرت سينكال يشان وفي والبوشة سينجاني سيدي ماني أتوان كابدو تبات سنيف قاله ولكن وننه الرته بان بدين قدان أمني كوني أكم تهاجة إسجدوا يادت تنكبان أمة ثانية تمتي أسرت أفتحوا الدركم كليسة أفقاني لولاني أكبر بادني دداكاني ديماني جافا أتي بالسجنا نبرة دبرت جت جرو برا جل كابدو سيدي سني سبرة ديماني wanni wal irratti tahamee har'a namoonni akkanatti rashanamaa jiran sababni guddaan tokko isa kana. Siif galee? Makan kayaknya sih sabona jima deh. Wal barre rakau kap haman untuk bisina. Oke. Kanafu rakau gurguddo akkanatu numudate ammas cifra gahanijan. Kalesa dia ngadda gashana abiyi da wanin baca da bale gashana jechuun maal akka taheen ummata Itoophiyaatti ibsa jedhee kaartaa dalagee akka barsiisaatti dhaabbatee sa'aatii tokko TV irratti barsiisee jechuudha. Gaashanaa jechuun gara fedhan deemuudhaaf bakka hayliin isaan barbaachisu ture. Gondor deemuudhaaf, Gojjaam deemuudhaaf, Gabra Taaboor deemuudhaaf, eessa deemuudhaaf bakka ajaa'ibaa ture. Jedhee uummata Itoophiyaatiif fi addunyaatti hundatti himee guyyaa shan booda deebi'anii irraa fudhatan. Gaashanaa sana yoo fudhatan har'a maqama gaashanaadhaan dhaan jechuu gaashanaa jechuun Itoophiyaa mammi yoo jedhan har'a isaan biraa sobammi kaleessa sabbar zeenaa jedhu turan maal zoobil bakka jedhamu to'anne jedhan kaleessa gaashanaa kennanii laallibalaa kennaniira mee gudimaa fi Google Earth ka jedhamu san keessa sheenaati zoobil jedhaa barreessaa bakka inni sin qabee dhaqu laalla mana 16 moo kana ganda mana 16 ganda wayii bareeddu bosona keessa jirtu wayii Google Earth warri qabdam zoobil jedhaati barreessa ofuu qabee siniin dhaqa bakki sun bakka akkamii bakki inni to'adha jedhu sun yaani sabbar zeenaa dalagumaa fi zoobil waan jedhamu kana magaalaa guddaa wayii kantiibaa sadii qabu nutti fakkaata ture jechuudha hin beeknu biyya nu hin beekne Itoophiyaanota warra biraati zoobil jechuun dhugumaan barreessaa siniif galee ZO BIL jedha barreessaati qaxxitaa sin qabee dhaqa Google Earth dha guddeessa waan akkasii kas sin qabee ganda wahii ganda mataa yaani biyya keenya warri beektan riqee jechuun danda'ama ganda warra jimaa wahii kan warra hariira uuma akkasiiti jechuudha laallibalaa fi gaashanaa as rakkabee sabbar zeenaa zoobil moo hadhee dubbiin kijiba akka ta'e ni beekama jechuudha. Siniif galee kanarratti waan haasawame gurguddoo keessa Reuters kaleessa waan jedhe warri laallibalaadha nuti numan dhugeessine turre akkan hiikaa siniif hiikuu yaaleen jira remove godheen jira dhiisaa warra asii komentii jalatti waa dubbatu dhiisaa bakka barbaade haa ta'uti isan miti yaadan ani dubbadhu qabadda yaadan dubbadhu kun ummati kiyya akkanaa dhagahu warra guddeessa dhalanni walloodha waan kana dhagahe akkanaa qabatu boruuf waan tolu je inni har'a du'e deebisuu hin dandeenyu kan ganaa du'u jira silaa kaleessa shan ajjeefnee qallee ajjeefnee finnee gaafa ilma ishee adamee faa eenyu faa ajjeesan tana takkum takkaan ajjeesuu malee kana booda eegana humaan jirru gaafa Mahammad Ahmad Barbarii ajjeesan akkanuma nuun jechuu turan shanee maal jettee inuma finna shiidhaa jechuu turan shanee gata akka ajjeesan 50 shiidhaa jaaran inni waa'ee nama falmatu inni falmatu sun falmatu akkatti falmatu isa beeka siniif galee
ani ofii akka kiyyaa kana wallaalaa tokkotti isaan qeequu na barbaachiseera dhugamatti qeequu kaleessa lola kaleessa irraa qabadde maaliif hin qeeqee lafuma qabatanii waraana hammana yani waan naagalurraa dhumni oolu ni dhumnaanatti fakkaata waraanni Abiy Ahmad yookiin akkuma warra Tigraay dhokatanii asii fi asiin darbanii dha'uu marsanii dha'uu dhumuus tahuu qaba malee akkan argetti akkan dhagahetti akkuma nama waraana birgeedii hammamuuf jalaa qabu lafuma qabatanii eeganii jiran lafuma qabatanii eeganii itti siquu sodaatee halaala madfiin dha'uu jalqabee jira haroo gara duubaa bal'aa dulloo fi haroo dhoofarraahi sanqalleetti dha'uu jalqabee jira meeshaa gurguddaadhaan kana jechuun itti siquu sodaatee jechuudha isaanillee achuma lola jalqabanii hanga walitti bu'ee baay'inni hanganam miti kan olii dhufe kan gadi dhufe hanganam miti achiin booda bataattanaman sinif gale inni bataattanaman inni wareegamaa nama tokko nama sadi moo kana maqaan nage kunis dhibbatti wanni miti maqaa namaa dha'uun barbaadu naman kaleessa ajjeefamee laatinna jedhu nama tokko akka jiru dhagaheen jira amma alhamdulillah maqaa isaan dhoofne garuu jira jechuun bakka nan du'aatti yaadisanii gara biraatti bilbila nama dubbisee beeka jechuu malee achuma jira warra kaleessaa keessaa hoffoleera hafeera hin beeku nama carraan kaleessa hidhaa baase faa du'ii qaqqabeedha waan hedduu waan uumamaa jiru keessa jechuudha kanaaf warri adda bilisummaa Oromootis sila lola akkasii gaggeessuu dhabanii akka yaada kiyyaatti waraanni waan murteesse hin beeku lolli kaleessa Warrana Salaamaa irratti godhan ijatti taankii jechuudha namni sila taankii yeroo of hin agarre nama qawwee baatamu malee humaan qabanii warri abaa'oo keessa adda bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru taankii fi BM qabaatanii agarre walaakin lolli kaleessa lolanii suni akka maal jedheen ibsa waraana hangas gahu san fuulatti tarii affaarsee hinna yookiin aksaan hangallee garuu wallolanii awwal qixuma wallolanii Tigree jira seenee jedhe umman dhumarratti bakka san gadhiisaniirani bakka sanis tahee sanbira ol darbanii gandoota Warrana Salaamaa hunda waraanni dhufee irra qubate waraanni dhufee ganda keessa qubatee mana guutuu qofforee lafa guutuu lafni isaanii guutuun boombii fi qawweedha jedhamee itti himameera warri jala deemeetti himuu jiru warruma biyya keenya afaan keenya haasa'u ammaan dura wajjin jiraanna jennee haasa'u turre waan ajaa'ib karaa harxummaatiin boorkanna laga karaa adama limaa jedhanii hujuba wayiitii karaa harxummaa kan jiru Ahmad Santu wajjin jira laga boorkannaa kana kan dhufu wanneen jetteeni achiin qabdee deemuu jirti karaa Warrana Salaamaatti warra dhufe affarii wajjin kan gadi dhufe kan olii hara warraa gaditti bu'e milishootuma dawwee karaa horgobbaa harawaatii fi jeddu galeessa kana keessaa bahaniitu maklaakayaa fi affarii itti qabee dhaqee umri affarii wajjin lolaati jiraate ummati kun har'a garagalee kara makalee loluutti turan saniin diina biraatti fuudhuun rakkoo gurguddoo Ahmad Saffaanii bilchiginnaadha aangoo irraa kalee ari'aman aangoo jecha abbaa fedhe ajjeesa isaanin miti warra aangoo takka hin qabne warra manuma isaa jiraatu malee waan takka yoo barbaadan dhiitichaan dhaanii boru hidhaatti darbatan maqama wahiitti kenninaan akkanuma ummata duratti utaalee badii meeqa ummata irratti dalagaa jiran wanni dawwee irratti tahame sasan gara biraa jiile dhumuu gaarratti nama guuranii ajjeesuun guuranii dhabamsiisuun ajjeefame jechuun leeka beeksisamiin hin dhageenye qabanii deeman bakka kanaatti dhameen hin jiru yoo gaafatte atis qawwee mata faanis qabama asi bu'een hin jiru shawaaroo biggeessame faa namaan jedhanii gari geessameeru hin beekamu wanni tahamaa jiru cirratti irratti caffaa roobiti irratti ijoolleen harxummaa hedduun caffaarraa kan dhabamte asi buuteen hin jiru warri wayaa makalaakaa kaahatee ummata qabee guuraa jiru amaarota maajateetii fi warra eessa gamzaati tilmaamaan jarri kun nama qabanii deeman hundumaa ajjeesanitti beekama kana waan nagube keessaa namni takka afaaniin namuma tokko namuma qabatamaan jiru jechuudha fakkeenyaaf akka ijoollee dheengadda bajaajii irraa shifeerima bajaajiitii wajjin bajaajattiis nama keessa jiru obboleeyyan ilman haadha tokko lamas ijoollee dawweedha tokko salawaa lama sibiqil Muhammad Sayyid cirata wal baata ana dawaa caffaati yookiin muftii jedhamee kan beekamu Caama Seedalii kan biraa kanuma Umar Qorxee yookiin waan akkasii maqaa maddiidhaa qaba Umar Hasan moo Umar eenyu jedhama siniif galee namoota hedduu kaamani ofii ani nama tokko naman gaafadheerraa abalu jedhama akkas jedhee beeke kan
ummati walloodha ammoo miidiyaa waa ibsuun beeku inni du'e haachumaan dhoksan seenaadhaaf nama tokko liyyuu hayliin kuffisee ajjeesee gaafa lola duraasa billitii irraa kutee jedhan dhageeffadha waan abboota isaanii durii godhu ture waasan seenaadhaaf maqaa'ee jennee haasofne jennaan maqaa isaa dhabne beetasabii qorannee bira geenyee waasan nu himaa jennaan waan akkana maqaa mucaa keenyaas hin dhayinaa dhugama ammoo achumatti liyyuu haylii isanis kuffisaniiti suuraa kaasanii nuti ergan yeroo ofii kutan harka bahatan sila nuti takka jiru harka bahanneerra amma mucaa keenyarraa akkani godhame jennee inni du'ee duniyaa kana gadhiisee maqaa nu balleessuu hin barbaanne kalas dhoksaa jedhan jechuudha isaan kaan garuu kijiba jaarramee barreeffamee itti kenname halkan haffazaa bulee subii gadi bahee ana ajjeesanii abbaa kiyya ajjeesanii yeroo ana barii irratti argan anis na ajjeesanii achiin booda deemanii jedhe yeroo ajjeesanii yeroo deeman quba qabaachuu laa yeroo ajjeesanii quba qaba bichaatu hin taane amma televiziyoon irra dhufee haasa'u kan jiru kun anuma jechuu jira kana jechuun jannata sheenee haasa'u jiraatu hin taane kijiba jaarramee itti kenname sila akkas jedhin jenneen abbaa kiyya ajjeesanii anallee yookiin nama deessanii yookiin basa waan akkanaa jedhi jedhameenii ture garuu dubbiin kijiba attuman da'a jedhee ofuma biraa takkatti da'e takka immoo anas na ajjeesanii ishii jettuudha gaazexeessaan ani jechi sun akka gadhiifameen hin beeku yaani amma kameera fakkaate viidiyoo suni yaani ati jirtan miignoo yoom duute hin jedhuuni itti dhiiseetuma nami guutuu waa sanii yaadne abbaa fi ilma jedheetuma dhiise jechuudha garagalee inni dubbatu jiru sun uumamni hin jenne jechuudha kanaafuu waan hedduu nama gaddisiisu keessaa isa sanii maal beektaati mahayyimi okay sinirraa gaggeesse kanas waan akkanaati ergaan kiyya kana fakkaata walloon dhumaa jira kana malee eenyu baate namtichi beelaan suni ummata walitti qabee aanaan dawwee baateedha milishaa afarii guurratee bara 9 kan lolsiisaa ture isa akka ta'e amma nu gale jajuun isa jajuu jiran hamma jabuutiidha afariin goota juuntaa akkana godhe goota shanee barbadeesse jedhanii akkanatti jechuun inuu zariin isaa afariifaa jedhaniiti himatu yeroo jaalatte afariin waan akkasiita agaru afaraw kammaya ni marammaya jechuu jiran nama jagna nama nu waliin jiru bar inni jechuu jiran namni akkasi jajame suni ammas dhumaatii duraanii kan ummata baateedha isa tarkaa qaba jechuudha waan hedduu walitti minagana waa'ee milishootaa fi gantoota dawwee ka baatee qorataa jirra yeroo wal dhoksan hin jirtu yeroo wal sodaatanis hin jirtu sinif galee tokko nganaa maqaa wal barreessina inni afaan banuu fedhe afaan isaa baneetuma hafa sinif galee kuni badu malee nu keessa gaafa duraa gaafa dheengaddaa uummanni waan meeqa tahu abbaan sanqalleedhaan diina fuudhee dawweetti fide eenyu akka ta'e ni beekna hin beekan tura lafa isa shanee jira jedhaman sodaatama tura akkana nu sodaata ture jechuudha karaa warri gadiitis warri oliitis dhugama jirtu walitti himna bakki kaleessa daffarame kun keessumaa keessa sodaatamee ilaa ammaa kana sodaatanii magaalaa boora aanaa dhaquu sodaatanii ta'anii turan dhaquu magaalaa keessa wanni jiru magaalaa kana dhaquu sodaatanii ta'anii turan jechuudha baadiyyaa kana keessa jiraan nufitti ummata uranee salaamaa kana keessa hedduu sodaatan tura abbaan nu dafarsiise bitamtuu fi gantuutu abalumaan jirtuu bar jedhee kaleessa lola bananii yengadda namni isaan bira oolee deemee jira gantuu mootummaati ofiin jedhee dhaqee haasaa oolee itti ganda fee deemee galate jira dhagaheen jira kanaafuu karaa harxummaa gammoojjii karaa boorkannarraa warra ol sheenuutu jirutu jira warra san abbaan qabee deemuu jiru gantoota eenyuufaa akka qabateeru isa beekaa amada sanii jedha kaleessa irraa qabee kana kan godhamaa jiru nama sabboonaa nama ummatu mootummaa kanaa wal dadhabee gara bosona gara urgusaa galeetuma qotatu namoota adda addaa kana guuruutti fi ajjeesu kalas wanni isaanitti sheenan jedhamu waan hedduutu tahamaa jira waan tahamaa jiru san yoo xiqqaate quba qabaadha yoo xiqqaate gaa bilbilanii si gaafatan beetasaba kan keessa gaatti bilbiltee nagahuma meeloo likkam sin godhe gaa jetteen hayya boomma lolin jiru abiyya harka kennisiisa jedhanii nagahuma umaan jiru wanni takka nagaa taane kalaas sin jedha hin quban qabu ni sagandatti aanutti ajjeefamu jiru qawwee kalee dhukka'u lola kaleessa bilbilli cufamee oole harxummaan akka asitti hin dirmanne daawwemti kun gariin kaan akkana akka hin dirmanne bilbilli wanni takka hin jiru
kaabineen makiinaa fi mootoriidhaan deemtee bakka isa ofii jirtutti warra uranee salaamaatiif shaneetu wal lolee jettee laala. Ofumaa walitti ka'anii shanee fi warra uranee salaamaa wal lolee jedhanii. Kana midhaan muran abboonni kun rabshaan dadhabu jedhee midhaan isaa murata. Akka kanan jenne biyyee kiisiin jechuudha. Namatti himamuu malee hundatti himneera. Takka takkaan himneera. Fi ayyi lahaba yeroo kamitti dawwee har'a buusadaatan kana ganaa dhufanii gadi oliin daaraa sin godhanii. Waan isaan godhan keessaa tokko diina qabatanii dhufanii. Faannoon ni sodaata achiin dhaqu afariitu bosona abdattee dhufa malee. Siniif galee qabatanii akkuma jedhame dhufaniiru. Wal fixiisi amma jiru wal quban qabu wal ijaaree kanaan miti ummati keenya gabareen nama shaniinis kudhaniinis akkuma beeksisa baay'atuun ilmaan abbeeraatis maalis hundinuu bosona sheenira jedhan. Khalaas yeroo ofirra du'anii hundinuu bakka dhokatee ani harkas hin kennu qawwees hin kennu abaluu baagara shaname ana sunuma rashananii waan du'a yeroo hundinuu murteeffatee. Inni dhume. Abaluu faa du'eera jechuu gandoota maqaa dha'ee kana waraanni nama takka keessa sheenuu dhorkeera jedha. Irra sinii deebi'a gandooti maqaa dha'ee gandoota uranee salaamaa haroo fi ciisa girjoo fi ganga harraa qabee sanqallee kataaro dabagaloo fi sadacha uranee harooretti salaamaa rasaa dhakaakee asiin hamma eessa tulluu moo ciisa eessa biyya karaa boorkanna jaar dhiiboo kana kuni guutuun waraana qophaadha. Waraanumatu ganduma keessa qubatee mana kana isa kaan fattashee isa kaan qofforee uuma fedhe godhaa jira. Yeroo sheenu hajoolleen horii tiksu jirtu kan jabbilee tiksu jirtu rifuudhaan kaan baqattee bosona kufte kaan eessa badde eessatti mul'ataa jirti. Namni takka abaluu eessa gore jedhamee gaafatamuun hin danda'amu. Gandoota kana keessa namni takka achi deemnaan xiyyiitu maasamii kaasanii. Waan akkanan jedhamne musiibaa qiyaamaa akkanan jedhamne keessa jirraa jira. Duba eenyufaat dhaame eenyufaat nama sadii nama afur takka naa himan. Du'uu kan dhageenye yookiin ergitii qabnu waan kana malee jiru dhiirri as jiraan hin jiru. Dhumaniirammoo qabamaniirammoo maalitti hin jiru. Gandoota kana hunda waraanni kasheenna godhameera. Namni kasheenna godhameera. Dubartiin dhaqxee ilma ishee gaafatu hin dandeessu jedha. Ajjeesuu malee humaan jiru. Wanni walloon keessa jiru waneen ani dubbadhe kun hanga achi isaan akkaataa isaanii tana ol qabanii naa haasaanii gadi malee sanii olii miti. Addunyaan nu quban qabu. Nama dhumu kana addunyaan quban qabu. Ganda akkanaati namni kun hidhameera qabamee deemameera abaluu faqqabee deemee ganda akkaniiti warra jedhamu takka lamaa miti miskiin. Bashanamanii jiranii wanni quba qaban jiru. Hartummaarraa akkuma kana gammoojjiirra nama reebanii fi achiin kana ol sheenanii ni dhageenya maal akka tahameeru hamma ammaa kanatti odeeffannoo gahaan qabu dubbatuu hin danda'u. Asirratti ijoolleen hartummaa naquun namtanii warri achi quba qabda yoo jiraatte nuuf himuu dandeessu. Namoota du'anii yookiin wareegaman jedhamanii karaa Oromii Salaamatiin barreeffama maqaan ni jira garuu ani amma waan kana dhibbatti odeeffadhee beeksisa irraa dhagahu malee nama rifachiisuun barbaadu haasawa kanaan keessa dogongora tokkotu uumamaa dhiifama naa godha ammallee dogongora yaani namoo jiru tokko du'eera yoon jedhee namni beeksisabiin guyyaa lama rifatee daasii dhaabee sababa kiyyaan rakkoodha. Kanaafuu namni hedduun akka dhumeeru hamma hajoollee biraa hanga dubartii biraa meeshaa gurguddaadhaan gandii qotee bulaadha akkanatti waan rukutameefu ganda san gadhiisee namuu baqateeru namni tokko achitti hin deebine inni hafee du'eera qabameera hin beekamuudha akkanatti uranee salaamaan kan jiru akka dawweetti waan kaleessa ganamarraa yookiin kaleessa sa'aatii 5 akka waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammas yeroo saniif bilbilee waa takka dhagahuu hin dandeenye bakka saniif bilbilli citaa ture magriiba biratti yookiin lixa aduu booda dalage. Rakkina akkasii keessa jirra. Kanammoo warri walloo walii beekaa isunumti beekaa inga. Amma tana warra mirga dhala namaa yookiin warra akkas gooneeti walloo gargaarra jedhu arrabsuun jalqabe wallaahi. Ameerikaan Raayisa Bilbina Ahmadati waan uummata kanaa quba qabdaa mee gargaarsa akkamitti goona malee usaabonura yoo dandeesse kinoo viidiyoon isa isaan ajoollee keenya ambulaansii keessaa harkisanii ajjeesan. Isa san akkanatti nama ajjeesan warran qabatamaan beeksisa obboleessarraa abbaarraa ilmi keenya du'e akkanatti ajjeefame jedhamee naa himameeru. Viidiyoo fi sagalee takka anti erga yoo dandeesse kana miidiyaatti baasii dhageessisi addunyaa. Kanan dhageessisu taanaan as dhuftee abaluu kas jennee mee maal jenna wareena gaarii jedha sammaree wanni nuuf iddoo hin jiru. Wanni takka walloodha wanni godhamu jiru Oromoonni walloodha. Rakkoon isaanii rakkoo warra kaaniitiin wal adda rakkoo Oromiyaa bal'aatiin wal adda rakkoo kamiinuu wal adda rakkoon keessa jiru
rakkoo akkana hin jedhamne keessa jirra. Kanammoo mee innumti jirru wallumti dhagahaati qabadhaa garaatti. Isinumti qabadhaa. Kaleessa wanni agarre wallahi kaleessa wanni agarre gaafuma jarri bilxiginnaa baqate san namni gariin ammallee baraggaga akkana hin jedhamne keessa ke jiruu fi waa takka quban qabne. Nuti kan tokko qawween tokko duumanatti nafin lola deemuu beeknu amaara jeefneeti hayyaa qawwee kanneeti mirgaan galla afaara jeef sani kan beeknu jechuudha. Sun immoo gowwuma jaahiliyyaa yookiin gowwuma duubatti hafuuti gosa tokko lollee gosa keenya ol qabna jedhanii lololuun. Abadan nun barbaachisu kana booda gosa abaluu kofefna. Eenyummaa kan kee nama tuqu lafa kan kee tirraa si dhabamsiisu nama barbaadutu jira. Nama sani kan lolamuu qabu. Namni sun mataa qaba. Mataa isaa lolama malee immoo lafa marraatiin jettee qoqqoba kaleessa wajjin nyaatti ajjeesuun hin miti. Isa kaleessa mana si ijaaruu ture, isa kaleessa urguu si qotaa ture, miskiina tokko ziyyaati zariin kan keessa jettee akkuma warri arabaa nama tokko diraamaa irra nu dalagan agartanii akkuma san waan akkasiiti miti. Gara laafessa namticha san maal godhan? Waraana tokko qawwee siifan kennaa huccuun irraa jijjiirii asuman na nyaachisii warri shaneetii fi warri wanni kun ajjeesaa. Hasan wallo waa'ee maalii ilaalchiseeti lakkoofsa ergaa jirta. Keessaan karaa masinkiriitiin naaf ergaa mee ijoolleen harxumaadha har'a kana maal akka jiru har'a dhukkaasii achi jedhan kan jiru karaa boorkannaa kana naaf hima naman kun nameenumaan qaba walaakin qabatamaan waan irraa qabataman dhabee nama ofii achitti bilbilu. Kan isin masinkirii naa ergitan dhugeessuuf miti bilbila naa kennitanii achi bilbilee kan gaafadhu. Yoo kana ta'e malee isa Facebook irratti abaluu asiin akkana baya jedhu isa kana nodeessu. Isa kana nodeessuutu jira miti isa kana miti dubbi. Qabatama waan qabu dubbatuudha barbaanna. Qabatama wanni qabu wanni jeddu galeessi dawwee yookiin hoo midhaan yookiin hoo urani salaamaan keessa jiru waan hedduu ulfaataadha. Waan hedduu akkana hin jedhamnedha. Uummanni kun ammoo uummata falmatuus lee danda'u uummata jajjaba. Wahuma fedhe irratti uummata duubatti garangalleedha. Uummata kana cabsineeti warra kaan bitamtoota ol goonee gooftaa goona isa jedhu bitamtoota falti ammaan durallee seenaa shiddu duuba garagalanii yoo gaafate wahuma uummata irratti waan hedduutu jira wanni ganaa dubban uummata akkasii ol kaasuu warri yaadaa jiru falhaan bahu suni jalqabuma warri mootummaa Abiyyi Ahmad abdatee uummata ofii irratti waan akka haasofnu kana dalage hegereen isaa maal akka ta'u ni agarra. Asumarratti wal arguuf deemna Facebook kanarra jirra silaa hundi keenya internetiin addunyaa irraan badu gaafasin afaan bantanii har'a maqaa qabnee hunduma teenyeerra. Gaafasin afaan bantanii abalufaan Oromoo akka ofii jeeftanii gaafa nu jedhu Oromoon akka ofii har'a haroorraan dhageeffadha. Haroon lama dawweetti. Haroorraan gara ciisa girjoodhaa yeroo sheenan gandi abaluu fa'aa gandi qabsaa abaluu fa'aa sakana. Gandi tun hundi gosa shiitii yoo shiin dhumte malee isaan baduu hin danda'a. Gandi tun isii tana jedhee uranii salaamaa takka takkaan dura dhaabbatee warra agarsiise quba qabna. Inni afaan banu Facebook irratti dhufee abaluu faan Oromoo nurraa ajjeesanii qawwee nurraa eeganii jiran. Warri immoo kaanes gosummaan fasaada yeroo hunda gosummaa fi gara laafummaan siniif galee mootummaa keessatti seeraa fi waan mootummaa saniif tahuu fi waraana kaleessa seef jedhee du'eef waan tolutu hojjetama malee zimuma jetteetuma abaluu dhiifamuu fi qaba abaluu akkas jechuu qaba. Namni garii nama ummati kun ijoolleen bosonaa kun dheengadda dhiifamuu godhee fi dhiiseedha. Waan tokko duusan godhe. Shira abbaa shiraati lakkisaa yoo xiqqaatee hidhamanii seera dhihaatuu qabanii guyyaa shan hidhanii waan maal fiddimii kana booda boo maqaa nu balleessiti nama hedduutu muufataa fira qabdi akkana gaa dubbi gaafa hara warraan qawween karaa bu'aataa dhukka'ee gaafa jennu horgobbaa waataa warra fana maraasootu tana maal fiddimii jedhan shira guddaa achi keessa birgeedii tokko jedhe wanni birgeedii tokko jedha iizii tokko waraana iizii tokko ta'utu affaarirraan karaa sanii dhufe harbuu dhufe harbuutti Tigree gadi dhuftee gariin oli hafte jedduu sheenan. Waraana iizii tokko ta'u Abiyyi Ahmad duduba hoo jedheeni. Kombosharraa gadi garagalteeti asii ol deemteeti goda Hasanaa Garmoo maal jedhan kana keessa qabdee waan takkaa ilmi namaa taheen beekne isaan gooteera. Achitti caccabsitee daaraa isaan gootee waraana shiidhaa baafattee bira dabarte.
naqarsi kasii eessaan dhufe sanqalleen karaa saniin maaltu dhufe warra afaan saba biraa haasa'u nama ofii godhanii akkas godhuu danda'an. Kanaafuu diinni si jalaa isa fagoorraa hedduu jabaadha. Hedduu si miidhuu danda'a. Diinka keessa si beeka. Sini wale rabbiin uu gaafa gara jihaadaa waamu warra sin jala jiru irraa jalqabaa jedhu. Warra sin jala jiru isaan kana rakkoo hin qabu. Munaafiqoota Madiinaatii fi warra sinitti aanu. Kanaaf rakkoon har'a nu mudatte isa kana du'i har'a nu mudataa jiru isa kana waan hedduu nama gaddisiisu waan gurguddaatu tahamaa jira. Ummati walloodhaa tana beekadha. Isinumti kana beekaa warra biraatti inni jedhu warra biraatti iyyinee dadhabneer. Iyyinee dadhabneer. Gara laafuun mala kanu godhe agarreera. Warra mee beekaa kunumtiin illee si haa kaasu. Kunumtiin illee si haa kakaasu mee. Hirriiba raftirraa ka'e. Wanni nuti jechuu jirru isa kana hirriibumaa kaasan rakkoon qabu. Warri kamisee itti ulaan itti cufamee kamiseen karaa afraniin itti cufamtee magaalaa kamisee keessatti kan guurramee kan ajjeefame. Muhammad Saalifaan deengadda nama yani nama daffaar nama beekamaadha. Wallaahi hedduun itti gaddi jechuudha. Barumsa namni keenya qabutti. Hedduun itti gaddi nama daffaar nama akkana jedhamee namni sun ammaan dura poolisii ajjeeftee maalloo ajjeefte jedhaniini hidhaa darbatanii hidhaa taa'u ture. Yoo addattaan mucaa mataa jala kutataa kan alaabaa jara lammanii akkana qabeeru ka wabootii fi ka Tigery. Mucaa fuuggalaan Tigery fakkaatu. Agartanii? Mucaa sanii manuma isaatii fuudhanii ajjeesanii. Maal godha mana? Okay gaafa si akkamii dubbiin akka itti ilaallu kun akkamii? Akkuma lola Amaaraa duraa yookiin lola gosaa san dhaqxee loltee galtaa abbootiin gandaatii fi maanguddoo sirraa dubbattii humaa sin godhanii kanuma. Dubbiin jabduudha bara. Isa faa fuudhanii rashananii jira. Isiniif galee? Warri TV Tigraay irratti dubbatee ture sunis warra rashanam tahuu shakka. Wallahi nama guddaa nama abbaa ilmaan meeqaa nama ilmaan ilmaanii argee dhufan achirratti arge. Aggaan amma waa'ee Maamma Sa'iid godhan yaadadhe hedduun ajaa'ibe. Maqaa dha'uun barbaadu ammallee yoo irraafatanii siraatan akka argatan godha. Mootummaa ana keessa ilmaan qaba wallahi. Nama waa'ee siviilii hojjetu dhugama ta'ullee. Kan biraa nama biraa akkam godha. Waan waamanii karaa irratti mee akkamitti nu agartanii jedhanii nu ajjeesan sin zarafan nu jedhanii walaakin waa saniin agarree jira. Waan abin godhu. Maal oree gaafa gattee deemtu uduu kana kan kee nama godhan ta'e akkam godhamtu. Dubbiin jabduudha waan tahaa jirru argaa jirtanii hanga dandahame meeshaan akka walloorraan hiikamne akkaataa godhamuu danda'u hunda abbaan lafaa lafa ofii irratti namni isaa ol beeku hin jiru. Siniif galee akkaataa meeshaa hambifatuu dandeessan hundaan meeshaa hiikkatuu dhabuu fi ruhii gootootaa akkaataa itti tarafuun yookiin itti damdamatuun hunda godha warri wallo. Warri na dhageessan diyaaspooraan biyya biraa biyyuun bakka biyya arabaa ka beekam jirta. Hanga danda'ame. Siniif galee gootonni har'a du'an boruu wanni fedhe yoo darbe isaan nun deebi'an. Ammaan dura wanni irraa beekam keessumaa keessa har'a waa'ee dawween haasaa jira. Dawween kan beekamuun gantuun achi kee deemee utaalee akka fedhe tahuu duun taane ofii humna walitti deemuun beekama ture. Ofii humna walitti deemu tokko lafaa ka'ee garee guurrateeti nama dawweetti dhufe hunda ija bu'a ture. Yoo xiqqaate uummata isaa nama satti bu'e malee nama biraan tuqu. Hasan Rashidee faa warra humnaan beekaman Aliyyi Abdalbaarii faa warra kaleessa yani wallahi isaan tutti beeka jechuudha. Nama arraba baay'atu arganii jennaan halkanii guyyaa nama basaasu dadhabanii jennaan ganduma keessaa takka arraba irraa kutanii dubartii se'a arrabuma irraa kutanii warri biraates akkanuma singoona jaaniini achiin booda namni ofii dubbii olii gadi dhowuu dhiise.
suni dhiira abbaan fedhe shiftaa isaa jedhuun waan fedhe isaa jedhuuni humna namumatti faayidamuu malatti itti faayadaman. Tigiroonni kuni yaadigiin gaafa dhuftee dachi balleessitee shiftaa balleessine jettu yaani loonchariin isa ceekurra baatan agartee saniin du'e Jeneraal Abdalbaari kilaashiin dadhabanii kikik sanii si geeraranii si dadhabanii gaafa qorqoraa goda gaafa biraa Hasan Rashidee baanantu du'e jedhanii gaafa isaan caffaran ishiin baafatteetti waliin hin du'anu hidhannoo hoodhuu deemii baafadhu jedhanya gaafa biraa atis akkanuma seenaa dagdee du'uu qabda. Siniif galee hin oolle basaasuma akkasiitu galaafate Hasan Rashideellee isa warri Teediroos afaan nyaata jedhanii sanii miti dhugaatti harka faltiidhaa bu'ee dhiitichaan lafatti hin dhiitamu jedhee nama hojjeese keessa Hasan Rashidee. Hasan Rashidee bakka biraa miila tahuu tafa tahuu rukutame bakka baqatuu hin dandeenye achi booda shuguxiin of dha'e. Kana diina isaatu masakkare Tigireetu masakkare warra sajjeesetu masakkare malee nuti lafaa kaanee abaluu keenya shuguxiin nyaatan jenne. Seenama akkanaa jira kanama hunda Hasan ammee eenyu yoo gadi buune gara bitaa hartumaa fi qorii fi jiillee baateettis akkanuma goototuma akkasii fannisaa turan sibiila irratti. Hamma har'aa diina loluun beekame malee namni gara galee diina alaa dhufee wajjin walii galee irra rarra'ee gaafa kaan jetta lafa ciifteeti gaafa diinni alaa dhufee dawwee lolu wajjin dhuftee loluu hin dhageenye. Osoo har'a akkana godhanii osoo dheengadda basaastuu akkana godhanii raatanii sila adabaan ta'a ture. Siniif galee sila adabaan ta'a ture. Hajoollee booraatti salxanaarra turani salxanaarraa uummata keenyatti gallaa gara uummataa galla jedhanii gara harawaa gara eessaa kanatti galan. Horgobbaa waataa warra afaan Amaaraa haasa'u guurratteetu